passe avec Ahmed. Ahmed qui attend un renfort. Oui, il s'est ouvert le chemin du but. Ahmed, le but. Ça en fait 3-0 pour cette équipe. Après le renvoi du gardien, c'est Kebele. عالمي 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 الولد المصري صلاح الماما افريقيا يا مانديلا. Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota qophii ispoortii miidiyaa afaan oromoorraa odeeffannoo ispoortii isaatii kanaa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Odeeffannoo ispoortii isaatii kanaa kan isinitti himu ana Maddin Siraajim qophii ispoortii keenyaa waliin turtii gaarii isiniin jenna. Oduu biyya keessaatiin eegalla. Gareen dubartoota waggaa 20 gadii Itoophiyaa waancaa addunyaa bara 2022 Ruwaandaa 4-2dhaan injifachuudhaan gara ramaddii itti aanutti darbanii jiru. Gareen dubartoota waggaa 20 gadii Itoophiyaa tapha jalqabaa Ugaandaa irratti 4-2dhaan Ugaandaa injifachuudhaan tapha deebiitiin istaadiyeemii Baardaaritti 4-2dhaan injifachuudhaan waliigala 8-2 injifachuun ramaddii itti aanutti darbuu mirkaneeffatteeti jirti. Odeeffannoo ispoortii birootiin waancaa addunyaa Qaaxar bara 2022 qopheessituuf gareewwan Afrikaa 40 ramaddii isaanii jalatti tapha dhaqaa galaatiin dorgomaatii jiru. Gareen biyyoolessa Itoophiyaa ramaddii isaa keessaa Saawuz Afrikaa sanbata xiqqaa simachuudhaan istaadiyeemii Baardaar irratti falmeenni godhuu hawwii cimaadhaan eegamaatii jira. Gareen biyyoolessa Itoophiyaa ramaddii 4 jalatti kan ramadame yoo ta'u Gaanaa fi Saawuz Afrikaa Zimbaabuwee wajjin ramadameetii jira. Biyyi keenya Itoophiyaan sanbata xiqqaa Saawuz Afrikaa simachuudhaan dirreessa istaadiyeemii Baardaar irratti yoo falmatu wiixata dhufuu gara Saawuz Afrikaa imaluudhaan dirree Saawuz Afrikaa irratti ni morkata. Gareen biyyoolessa Itoophiyaa tapha jalqabaatiin gara Gaanaa imaluudhaan 1-2dhaan injifatamuudhaan qabxii malee yoo galtu tapha lammaffaa irratti Zimbaabuwee simachuudhaan dirreessi istaadiyeemii Baardaar irratti 1-2 injifachuun qabxii 3 argatteeti jirti. Ramaddii kanaan Saawuz Afrikaan qabxii 4 yoo dursitu Itoophiyaan qabxii 3 ramaddii jalatti sadarkaa lammaffaa irratti argamti. Gaanaan qabxii 3 sadarkaa sadaffaa yoo qabattu Zimbaabuween qabxii 1 sadarkaa arfaffaa irratti argamti. Tapha Oktoobarii 6tiin Suudaan dirrees irratti Giinii simachuudhaan tokko walqixa'uun qabxii yoo qoddattu Morookoon dirrees irratti Giinii Bootsuwaanaa simachuudhaan 5-2 injifatteeti jirti. Tapha Oktoobarii Kongoon dirrees irratti Madagaskariin simachuudhaan 2-2dhaan yoo injifattu Laaberiyaan dirrees irratti Kiipivaard Islaandis simachuudhaan 2-1 mo'atamteeti jirti. Taanzaaniyaan dirrees irratti Biiniiniin simachuudhaan 1-2 yoo injifatamtu Iskootraal Giiniin dirrees irratti Zaambiyaa simachuudhaan 2-2dhaan yoo injifattu Naajeriyaan dirrees irratti Seentiraal Afrikaa Riippaabilik simachuudhaan 1-2 dirrees irratti injifatamteeti jirti. Ruwaandaan dirrees irratti Ugaandaa simachuudhaan 1-2 yoo injifatamtu Maaliin dirrees irratti Keeniyaa simachuudhaan 5-2 injifatteeti jirti. Dirrees irratti Mooritaaniyaa simachuudhaan 3-2 yoo injifattu. Tapha Oktoobarii 8tiin Maalaawiin dirrees irratti Ivory Coastiin sa'aatii 10 irratti yoo simattu Angoolaan sa'aatii 1 irratti Gaabooniin dirrees irratti ni simatti. Kaameroon dirrees irratti Mozaambikiin sa'aatii 1tti yoo simattu Aljeeriyaan dirrees irratti Niijeriin sa'aatii 4 irratti ni simatti. Jibuutiin dirrees irratti Burkina Faasoo sa'aatii 4 irratti yoo simattu Ijiptii dirrees irratti Liibiyaa sa'aatuma wal fakkaataa sa'aatii 4 irratti ni morkatti. Tapha Oktoobarii 9tiin biyyi keenya Itoophiyaan borri istaadiyeemii Baardaar irratti Saawuz Afrikaa sa'aatii 10 irratti yoo simattu Giiniin dirrees irratti Suudaanii waliin ni morkatti. Gaanaan dirrees irratti Zimbaabuwee simachuu yoo morkattu Toogoon dirrees irratti Koongoo simachuun ni morkatti. Giinii Bootsuwaanaan dirrees irratti Morookoo simachuu yoo dorgomtu Senegaal dirrees irratti Zaambiyaa yoo simattu tapha Oktoobarii 10tiin Biiniyaan dirrees irratti Zaambiyaa yoo simattu Seentiraal Afrikaa Riippaabilik Naajeriyaan simatti. Keeniyaan dirrees irratti Maalii yoo simattu Ugaandaan dirrees irratti Ruwaandaan simatti. Kiipivaard Islaandis dirrees irratti Laaberiyaa yoo simattu Madagaskar dirrees irratti Kongodoor ni simatti. Zaambiyaan dirrees irratti Ikwaatoriyaal Giinii yoo simattu Mooritaaniyaan dirrees irratti Tunisiyaan ni simatti. Tapha Oktoobarii 11tiin Gaaboon dirrees irratti Angoolaa yoo simattu Mozaambiik dirrees irratti Kaamerooniin ni simatti. Burkina Faasoon dirrees irratti Jibuutii yoo simattu Ivory Coast dirrees irratti Maalaawiin simatti. Liibiyaan dirrees irratti Ijiptii yoo simattu. Tapha Oktoobarii 12tiin Zaambiyaan dirrees irratti Seenegaalii yoo simattu Zimbaabuween dirrees irratti Gaanaa ni simatti. Kongoon dirrees irratti Toogoo yoo simattu Niijer dirrees irratti Aljeeriyaa ni simatti.
South Afrikaan biyya keenya Itoophiyaa sa'aatii tokko irratti yoo simattu Guuniyaan direes irratti Morokoo ni simatti. Avec Ahmed. Kunneen oduu biyya keessaatii amma gara oduu biyya alaatti sin dabarsinaa. Liigii Awurooppaa kilaboota gurguddoo Awurooppaa afur walitti fidee tapha waancaa darbuu murkatameeti jira. Tapha Oktoobarii 6tiin Itaaliyaan direes irratti Ispaaniyaa simachuudhaan 2-1 yoo injifatamtu, Oktoobarii 7 Beeljiyeem direes irratti Faransaay simachuudhaan 3-2 injifatamteeti jirti. Taphni xumura waancaa sanbata guddaa Faransaay fi Ispaaniyaa gidduutti ni adeemsifama. Oduu ispoortii keenya birootiin Newcastle United kilaba dursaa Premier League England ta'ee qabeenya warra mootii Saudi Arabiyaatiin Public Investment Fund kan ta'e Newcastle kan ofii ta'uusaa mirkaneeffateeti jira. Gatiin kilabichaas paawundii biliyoona 320 akka ta'es himameeti jira. Gareen kubbaa miilaa qabeenya hagas qabus addunyaa kanarra akka hin jirres himameeti jira. Newcastle bara dhufuu cimee akka dorgomuuf leenjistoota fedhee fi taphattoota fedhes gara ofiitti akka fidatus himeeti jira. Kilabicha kana kan bitee mootii biyya Saudii Mohammed bin Salmaan bin Abdulaziz akka ta'es himameeti jira. Oduu ispoortii birootiin taphataa lammii Ingilaandi gannaa 21 yeroo ammaa Manchester United keessa taphataa jiru Marcus Rashford doktoriitii kabajaa Yuunivarsiitii Manchester irraa fudhachuun isaa ifoomeeti jira. Yuunivarsiiticha irraa doktoriitii kabajaa yoo fudhatu lammii Ingilizii umrii xiqqaan doktoriitii kabajaa yuunivarsiiticha irraa argates jedhameeti jira. Taphatichi yeroo ammaa kan miidhama irratti argamu yoo ta'u, tola ooltummaa waggoota lamaan darbe hojjeteen yuunivarsiiticha irraa badhaasa kan argateeti jira. Kana malees pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Barack Obamaan hojii isaa dinqisiifachuudhaan karaa toora Skype'tiin marii waliin gochuun isaanii ni beekama. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa qophii ispoortii isin biraan ga'uudhaan kan isinii waliin ture ana Maddin Siraajim ogeessi kaameraaf teeknikaa keenyaa Nuuraddiin Shaafii waliin ta'uudhaan odeeffannoo ispoortii biroo qabannee hanga walitti deebinutti qophiiwwan ispoortii miidiyaa afaan Oromoo afanii waliin turtii gaarii isiniin jenna.